السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، يرو تقطقو وين أتخيسي جرتو في وين نموني برا خيسي جرو والدبو دنتا جرو يا دنتا قطو دنتا بيخي هقا خنا جنوغا بيوت براتتي إنو تي يرو يعني بيجا برا دينو ومني بيجي براسون garaagarummaa nuti qabnuu fi kasaanii baay'ee addaan fagaachuu danda'a. Garuu immoo sammuun teenya hundinuu takkuma. Adii fi gurraachaas sammuun isaa takkuma. Yaada walirraa qaba malee. Wal kabajuu fi wal dhaggeeffachuu qaba malee. Walii beekuu fi wal beekuu qaba. Hoggaa kana jannugaan nuti aadaa godhannee amma yeroo ammaa jirru kanatti namni keenya waan gaarii hojjechuun jaalatu. Waan gaarii sila hojjenne biyya teenyarraa biyya namaa yaanu beeki. Kanaaf maaltu nu barbaachisa? Mee yaada uummanni dur gaaf tokko irratti walii galuu dhaban tokkoon qabadhee isinii dhufe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تاسين قافتشو اندقن قافتر نمني أفر ولين كراوي وليا تقو فردو تقو مو حطو تقو إساد uga تقو مو غرتي نما بدا نما غراسا خيسا نم تقو أرغون دندي hoggaa karaa waliyyaanii fagaatan farduu waan jeebeeta karuma marra yaa'u jiran kana yoo bineensi tokko nu dhufee addaan facaane tokko tokkotti nu nyaachuu ni danda'a. Garuu ati qallaa ati furdaadha ati immoo gabaabaa ati dheeraadha. Ati gabaabaa immoo si nyaachuun hin oolamuu jeen. Akkamiin jennaan fiidee akka keenyatti bahuu hin dandeessu. Gabaabadhullee furdaan akka naa oliitii jira innillee kaateen fagaatoo rakkoon qabdu jeen. Amma waliyyaanii karaa tokko kan gandatti isaan baasu gehan. Karaan kan gaara deemuu fi kan ganda deemu adda bahee jechuudha. Akkasi jeen faradduun bakka tanatti imma isinummaan mareedhaa malee ani hin dubbadhuu jeen. Akkasitti jeen duba namtichi kan mujriimaa sun amma ammoo kan garaa keessaan badaa sun inni caljeenu jala deemu kun hayyuu kana baana beeki. Inni caljeenu jala deemu kun haa himuu jeen kara baanu. Akkasii karaan baanu karaa kanaa jeen. Sii galteemi kaan jallaan duba maal jeen laa karaan kun nun baasu karaa kana baanaa jeen. Bakka namni sadii jajallaan si hojii deemutti ati ka dhugaa himu bakka takka hin qabduu beeki. Akkasit duba hayyee silaa waan hin godhun qabu jee waliin yaa'an jechuudha. Karaan fagaateeti waliin gatta'an jechuudha. Hattuun raashiina namtichi nagayaa kun deemmatuun jalaa hatee uummata nyaachise. Inni nyaadha jee ogaas deebi'ee hin jiru. Akkasit duba eenyu fuudhennaan hin agarree jeniin. Naumaatii miidiyee callise. Maaliif jeenna taatullee bakka itti miidhamtu takka dhiiratti hin taatu jechuudha.
akkasi duba waliin ammas ka'aniyaan aduun itti dhiite waa nyaannee bullaa waliin jedhan amma maal jedhaniin mujriima kanaan isa nurraa hambisi jenneenati faradduu ati isa nurraa hambifte malee raashiina inni qabu nu wajjin deemuun ta'u inni raashiina keessanitti naajamuu jeen ayyee akkasii waliin inni baala mukaa nyaate waliyyaan jechu yeruma takkaa'u faradduunii fi mujriimni wal hin dhaban jechu bakka deemanitti maali faradduun kun mujriima waan siddiruuf hoggaa waliyyaani raashiinni maka faradduu qofaaf hayyee raashiina keegaa keenya waliin nyaanneef diyyeen akkasi duba faradduun as garagalee isa nagayaa kanaan nuti amma inna kowwan hojii deemees nu miidha isa kanamee mala nu dhayyannaane isa kana malatti dha'uudhaaf wantoota nu barbaachisan guutuu ni dandeessaayee jeen eenin danda'a jeen gabbataan qoonqoosaa odoo nam tokko hin fixin inni fixe ati gabbataa mujriimtichi kun waa jannees nun dhiisu odoo inni taa'u jiru irra utaalii janiinati haya jeen akkasi ka'ee irra utaale hoggaa irra utaale mujriimaa gara jabaata waan ta'eef ni ajjeese jechuudha gabbataa amma gabaabduu sunii fi faradduu waliin hafe gabaabduun as jettee maal jetteen isa kanaa waliin deemuun hedduu takka rakkoodha naafeet immoo irraa mahinnee yaa'uu qabnaa jeen nama biraatiin waliin nu fidaa ammaasi waan nuti yannuun hin dhaga'u hayyee akkasitti ani obboleessa keessanii bakkaan isin irraa dhaquun qabuu jee kadhannaan garaa laafanii dhiisan jechuudha hoggaa waliin fagaatan neencha karatti afaan dhufe maal godhe isuma gabaabduu kana neencha duratti ichi darbee fi biraa fiigee jechuudha gabbataaniif gabaabduun safan karatti faradduu fi abbaa dhugaatii walii hafemma yaa faraddu haga ati ummata kana feccisiiftus an duraanuu isin sodaadheetiin hafe amma anaa fi ati qofa taane siin ajjeesettu siin ajjeesa akkaanan ju'utti na jala ni deemtaa jeen eenin deema jeen duraanuu ni farada malee inni way waan biraan qabu jechuudha faradaa garuu dhiisuu waan hin dandeenyeef waliyyaan ganda tokko akkuma dhaqanitti horii ala deddeemu hoggaa ummanni haame bar inni kun neef ka ala deddeemu kana hatuuf deema isin sodaate malee jeen namni waa faraddu dubbiin dhiisu waan ta'eef akkasi qabanii kan hedhan isa qofa hafeme akkasi ganda guutuu waliin naqeeti ifiifis isa ajjeesanii jechuu isa akkana waliin nu godhe janii yaa nama dhugaa himtu dhugaa sun irraa maquun sin barbaachisu dhuguma sun yoo deemte wanni hundinuu bareedduudha
kanaaf dhugaan hayaanu